Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 1:14 yommuu argitan sagaleen kun waa'ee cidha guddaa tokko dubbata. Cidha ilma mootii jennee fudhanne Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Bakka kanatti maalitti fakkeeffame? Fakkeenyaaf lakkoofsa 1 dubbistan Yesuus ammoo fakkeenyaan namootatti dubbate. Mootummaan Waaqayyoo mootii ilma isaatiif cidha qopheessetti fakkeeffama jedhee dubbate. Mootiin tokko jira. Mootiin sun ilma isaatiif cidha qopheessuu barbaade. Ilma mootiiti. Mootii cidha qopheessuun maal isa dhiba? Horiin jira, iddoon jira, beekumsi jira, namni jira. Argitanii horii coccoomoon jiru. Bakka kanatti yemmuu argitan dubbii jabaa tokko jira. Innis ilma mootiitu cidhaaf gara cidha yemmuu jedhamu waa'ee cidhaa waan tokko isinitti hima. Cidha yemmuu jedhamu waan silan baratamini, waan silan beekamini. Namichi tokko cidha tokko qopheeffataa jira yoo ta'e namichi sanaaf gammachuudha. Mana sanaaf gammachuudha. Kan ilma mootii yemmuu ta'u immoo akka nama isinitti dubbadhu wanti hundinuu guutuudha waan ta'eef cidha qopheessuun namatti tola. Namni dhufuu ni jedhu gaaffii keessa galuu hin danda'u. Maaliif jennaan namni mana mootii utuu waaminuu naqa. Mana warra waa qabu, mana iddoo guddaa kana utuu waaminuutti yaa namni ture miti. Asitti garuu akkas ta'uu didi. Mootummaan Waaqayyoo jedhe Yesuus Kiristoos. Waan akkasii kana fakkaataa jedhe. Mootiin kun akkas godhe. Ilma isaatiif cidha qopheessuudhaaf iddoo qopheessee namootas waan namoota baay'ees waan bulchu waan qabuu fi namootas waamuudhaaf horii coccoomoo qalee nyaachisa gaggaarii qopheessee hojjetoota isaas waamee dhaqaatii namoota cidha kanatti hirmaachuu qaban naa waamaa jedheetu ergata. Gaafa dhaqan warri dhaqan kuni mootiin ilma isaatii fi cidha qopheessee jira. Kottaatii hirmaadhaa isiniin jedhaa jiran. Kana booda dubbiin kan biraa ta'e inni tokko iddoo biraatti yemmuu dubbatu Maatiyos keessatti maal jedhee dubbata? Inni kaan lafa qotiisaa, inni kaan lafa bittaaf gurgurtaa dhaqee jira. Iddoo biraatti immoo inni tokko ani dhiyoon niitii fuudhee, inni tokko araddaan qaba araddaan naqee ilaalladhaa, inni tokko qotiyyoo baay'een bite qotiyyoo kootu hin qotuuf hin qotanii isaanii ilaalladhaa. Kanaafi dhimma dhufuu dadhabeef itti naa himii jedhanii hundumtu himatan. Kana booda warri hojjetoonni sun naqanii maalitti jedhu hundumtuu qabamoodha jedhanii waan isaan jedhanii mootitti dubbannaan mootiin baay'ee gaddee aaree jedha. Baay'ee aaree. Min aaree baay'ee. Kanaaf maalitti jedha hojjetoonni sanaanii dhaqaatii karaatti ba'aatii warra bu'aan dhanna isaanii irratti warra iji isaanii hin argine warra okkolaniif jaaman warra karaarra jiran hundumaa saba hundumaa maal godha waamaatii fidaa jedha. Isaan gadi ba'anii waamani mootiin cidha kanatti si waamaa jira jennaan hundumtuu utuu nafin dacha'ee dhufee mana mootii guute. Manni cidhaa sun namaan guute jedha. Waa'ee maalii haasaa jira? Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa nuyi fudhannee nutti dubbataa jira. Mootummaan Waaqayyoo Yerusaalem keessatti maal jira beektu iddoo kanarraa ammatu naqee kutaa tokko isinii dubbiseeti. Yaa Yerusaalem ati Waaqayyo siif humna isaa siif nama siif jireenya erginaan ati immoo jireenyicha wallaalte balleessite warra sitti ergaman sanas immoo maal goote ajjeefte. Kanaaf ati utuu hin adabamin utuu rukutamin hinaftu. Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 37 irratti yaa Yerusaalem siif wayyoo yaa ishee raajota ajjeeftu warra sitti ergamanii kan balleessitu mootummaa Waaqayyoo kan hin simanne akkuma indaaqqoon coocota ishee koochoo ishee jalatti walitti qabduutti ani saba kee siinis walitti si qabuu barbaadeen ture jedha. Ati garuu hin diddee hin barbaanne. Kanaaf hin adabamtaa. Kanaaf rakkoo keessa buutaa
ati garuu hin didde waan ta'eef kana booda jiraachuun siif hin danda'amu jedheetti ma. Mootummaa Waaqayyoo ala namni jiru yeroo hundumaa tika ala, dallaa ala, jireenya ala jira. Kiristoosiin alatti biyyi namni obboloonni Kiristoosiin hin qabaanne dallaa ala jiru. Akka cocootni koochoo haadha ishee jalatti walitti qabamtuutti ani walitti si qabuu fi jireenya sii kennu barbaadeen ture. Situn barbaanne malee jedha. Ati hin barbaanne malee jedha iddoo kanarratti. Kana gaa kana ni dubbatu. Waa'ee waan kutaa kanaa yemmuu argitan warri waan maleef warri itti ergaman hin didan. Warri nu malu jedhanii yaadan immoo dhufanii mootummaa sanatti galan. Yesuus Kiristoos saba hundumaa fayyisuudhaaf mootummaa isaa biyya lafaa irratti fide. Mootummaa Yesuus Kiristoos kanaaf gara biyya lafaa dhufe. Kiristoos kanaaf gara biyya lafaa dhufe. Mootummaa isaa mootummaa nagaa Waaqayyoo kanaaf gara biyya lafaatti erge. Har'a garuu mootonni gurguddoonni biyya lafaa Yesuusin fudhataa jiru. Mootummaa Waaqayyoo fudhataa jiraanan simataa jira. Sooressoota kan ofiin jiran, guddoodha kan ofiin jiran, biyya guddanneedha kan jiran Yesuusin kan hin qabne. Qabeenya baay'ee kan qaban garuu Yesuusin kan hin qabne. Mootummaan Waaqayyoo laphee isaanii keessa kan hin jirre danuudha. Waa'ee kanaan haasaa jira amma. Sagaleen kun maal haasaa ganama kana? Waa'ee warra biyya lafaa keessatti sababii hojii, sababii waan biraa caalchifachuuf Yesuusin dhiisaniiti. Ati garuu Yesuusin qabda taanaan mootummaa Waaqayyoo qabda. Yommuu hafuurri Gooftaa si keessa jiraatu mootummaan Waaqayyoo si bira jira. Hin sodaatin. Maalis ta'e akkamittis jiraatu? Humna si dhabi. Jabaadhee jiras jedhi yaadi. Garuu waan tokko isinitti himaa. Yesuus Kiristoosin of keessaa qabda taanaan yeroo hundumaa humna qabda. Yeroo hundumaa mootummichi gidduu kee jira. Yeroo hundumaa jireenyichi gidduu keessan buufatee jira. Haleluuyaa. Kana dubbata. Jalqaba irratti sagalee kana irratti waan nuyi ilaallutu jira. Tuqawwan gurguddaa sadii of keessaa qaba. Akkan jalqaba isinitti ayyaana gaarii ture, cidii ture, cidha guddaa ture, horiin qalameeraa, horiin coccoomaan, ayyaanichi ayyaana guddaa ta'e qophaa'edha. Dhugaatii fi nyaachisa jajjabaa fi miidhagaa jira mana mootiiti. Garuu nama dhibe. Garuu cidhaa ilma mootii kana nama dhaqu dhibe. Har'asii Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessatti nama baay'ee waama. Gara mootummaa Waaqayyoo baasaatiitti fiduudhaaf nama baay'eetu waamamaa jira. Garuu namni gara mootummaa Waaqayyoo dhufaa hin jiru. Maal jedha warratti ergaman sana hin salphisanii, hin reebanii, hin ajjeesanii jedha. Har'as tajaajilaa dhugaatti dubbii Waaqayyoo yoo lallabdan, dhugaatti sagalee Waaqayyoo dubbattan hin ari'atamtu, rakkattu. Namoota Waaqayyoo yoo taatan dhiibbaa fi caanaa rakkisaatu jira beektu amma si'ana. Waa'ee isa durii duwwaa miti. Har'ayyuu namoota Waaqayyoo taatanii dhugaatti sagalee Waaqayyoo qabattanii jiraattu taanaan wantoonni chaalenjii isin godhan baay'eedha. Yerusaalem raajota ajjeeftee, warra isheetti ergamanii hin balleessite, hin salphifte, yellaasiftee gadhiifte, atis sire Waaqayyo ulfinni kee itti fufu, nagaan kee itti fufu, gammachuun kee itti fufuu hin danda'u ittiin jedhe. Har'a biyyi lafaa Yesuusin simataa jira. Mee naannoo jirtan ilaalaa, mee dhaloota kee jirru ilaalaa, jenereeshinii kee jirru kana ilaalaa. Ani waan baay'een observe godha, waan baay'een ilaala. Warra fayyinee irra jedhan biratti maal fakkaata wangeelli? Nuyi warri sagalee Waaqayyoo lallabnaa, beennaa, hubannee irra jennu eessa jirra? Namni attamitti walii isaa ilaala? Namni hammam dhoksaa Waaqayyoo hubatee jira? Mootummaa Waaqayyoo hammam yaada? Namni mootummaa Waaqayyoo dagateedha. Yeroo ammaa kana kanaa saamu waa'ee qabeenya qabaachuuti, waa'ee badhaadhaa ta'uuti, waa'ee mana ijaarrachuuti. Gaariidha suni. Ani kana mormu, anis nan barbaada kana. Garuu inni kuni isa jalqabaa miti. Inni jalqabaa Yesuusin qabaachuudha. Mootummaa Waaqayyoo bal'isuudha. Yesuusin gara biyya lafaatti dubbachuudha, itti himuudha. Wangeela biyya lafaan ga'uudha. Warra namoonni biraa wangeela ga'uudha. Kun immoo har'aa gatii baay'ee isin kaffalchiisuu danda'a. Yoo dogoggoraa tokko hin dogoggorte dhiisi, yoo jettan cubboo hojjette deebii, yoo jettan har'aa namoota biratti hin jaallatamtan. Amantoota barsiisota har'aa kana, amantoota har'aa kana, waldaa kiristaanaa har'aa kana yoo sagalee Waaqayyoo deebi'aa isiniin jedhe yoo jettan isin hin dhaga'ani. Kanaaf qalbiin isaanii ittifameera. Mootummaa Waaqayyootti dhufuun barbaadan isin ari'achuutti tola.
dhugaatti himtee jibbamurra immoo yeroodhaaf haa taa'u jedhee dhiisuutu filate gaadamni. Kanaaf namni wal fakkaachuutti dubbiin Waaqayyoo kan inni dhiisaa jedhe dhiisuu dadhabuutti dubbiin Waaqayyoo raawwadhaa kan inni jedhu raawwachuu dadhabuutti dhufuuni bu'uurri isaa kanaa jechuudha. Egaa garuu dhugaan yeroo hundumaa hin mo'a. Kiristoosiin qabadhaa dhaabadhaa. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo na haasa'aa jira namni. Cidhi guddaan kun attamitti nama dhabe. Nyaachisiif iddoon bareedaan kun attamitti nama dhabe. Maaliif namni hin dhumne? Maaltu qabe nama? Qabee achitti hambise. Isa kaan araddaa, isa kaan qotiyyoo, isa kaan mana, isa kaan cidha. Isatu qabee hambise. Waan baay'een qabee mootummaa Waaqayyoo keessaa nama hambisaa jira. Qabee booddeetti nama deebisa. Akka namni gara Waaqayyoo hin dhufne godha. Dubbii Waaqayyoo naga'u namni. Fuula Waaqayyoo duraan turu namni. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuu hin danda'u. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uu hin danda'u. Tokkummaa qulqullootaan barbaadu. Horii isaa gara mana Waaqayyootti hin fidu. Horii isaa iddoo barbaachisaatti hin kennu. Garuu jireenyi isaa, qalbiin isaa, yaadi isaa waan biraatti hidhamee jira. Sababii kanaaf dubbii Waaqayyoo irraa dhaloota fagaatetu guute har'a. Waaqayyo nu haa gargaaru. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa cidhi guddaan qophaa'ee, salgii guddaan qophaa'ee namni hirmaatu dhibeetti fakkeeffame. Hin dandeenyu, hin qaqqabnu, yeroo isaan qabnu jedhanii. Iddoo kanarratti waan gurguddaa sadan tokko dubbadheetan tuqaa kanaan walitti qaba. Maal jedha tokkoffaa irratti waa'ee maalii barannaa? Mootummicha qabaachuu fi beekuu fudhachuu barbaachisa. Mootummicha qabaachuu tokko, beekuu lama fudhachuu. Mootummaa Waaqayyoo qabaachuu jechuun Kiristoosiin of keessaa qabdu, Kiristoos keessa jirtu isa jirudha. Lammaffaa Kiristoosiin beektu eenyu Kiristoos? Jireenya kee keessatti maali Kiristoosiif? Sadaffaa fudhachuu inni jedhu immoo simattee jireenya kee wajjin walii gala. Walii galchiteettaa jireenya kee wajjin Yesuusiin. Qalbii kee wajjin walii galee, yaada kee wajjin walii galeera Kiristoos. Isa kana jechuudha. Kiristoosiin hubachuu beekuudha jechuudha. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 44 irratti kana dubbata. Baratti Waaqayyo si fayyisuu barbaade gara kee dhufetti ati garuu hin barbaanne jedha. Bara Waaqayyo si fayyisuu barbaadetti ati garuu hin barbaanne jechuun maal jechuudha? Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 44 irratti ati hin barbaanne jechuun hin simanne, hin beekne isa gara kee dhufe kana. Gooftaa gara kee dhufe abbaa waamicha kanatti waamaa jiru hin beekne, abbaa waamicha kanaan hubannee jedha. Macaafa hojii ergamootaa irrattis kana dubbatan. Phaawulosii Barnaabaas maal jedhan jedha? Isinii mootummaa fi dhugaa nu isinitti lallabne waa'ee Kiristoosii isinitti dubbanne